Viidiyoo kana keessatti kan waliin ilaallu YouTube chaanaalii banachuudha. YouTube chaanaalii banachuu jechuun imeelii isin barbaachisaa YouTube banachuudhaaf imeela paaswordii isaa hin daganne akkasumas ulaagaa kan guuttate banachuudha. Kan biyya tokko qofa irratti hundoofne jechuudha. Yeroo bantan lakkoofsa bilbilaatiin kan banamin jechuudha. Akkamitti akka banan viidiyoo kana keessatti isiniif agarsiisa. YouTube chaanaalii imeela bananii qofti YouTube chaanaaliin hin banamu. Sana YouTube seentanii create channel kan jedhu jira. Iddoo sarara jalaa kanneen keessa iddoo create channel jedhu jira. Iddoo create channel jedhu san irratti bitanii channel create godhatan jechuudha. Channel erga create godhatanii caluma jettanii viidiyoo post irra gochuu osoo hin taane akkasuma YouTube studio isin gaafata. YouTube studio illee bantanii jechuudha. YouTube studio wal qunnamsiiftanii banuu osoo hin taane wal qunnamsiiftanii YouTube studio dhaanii YouTube studio erga wal qunnamsiiftanii wantoota irra sirreeffachuu qabdantu jira. Wantoota namni search godhu keessa akka maqaan keessan galee YouTubein keessan view guddaa argatu kan itti daddabaltantu jira. Kanneenis Google seentanii itti banatan jechuudha. Viidiyoo kana keessatti guutuu isaa bilbila irraa isin agarsiisa.